ati tulloomte jaartiidhaan adeemsisan. Maal jedhu? Hawwaati dukkaana gurguruu deemte moo maali kakaa caammaa gaafattu 40 siin jedhe 40 naa kenni kanaan 45 jedhe 45 naa kenni. Inta galtee waan gaafsanii gaafa maallaqa argatte warqii matarraa hanga miilatti si useettee. Hawa kubbaan biitii miti bal. Ijabanaadha. Maal ta'a? Jabanaa Itoophiyaa irraa dhufe ansagalee qabaatamu jiraaba. Telefoonni maal taate? Kana telefoonum ta'a jechuu dadhabee jiru hiyyeessa. Imo internet WhatsApp internet Facebook internet fai telefono way. Me marca waso takkitti me mana dalayda bibil bule. Pokoknya jadi grup biasa. Akka malte bareedduti. Nagaa. Maal yaa'u Kan dalagaan bareedduudha. dalagaan khafna gooteeyo. Maal nama gammachuu qabu fakkaatu bare. Dalagaa barakaan qabnin dalagaa jira. Dalagaa lafuma rigaa ooluu malee dalagaa tanaaf irraa jijjiiruu fedhamee akkam jetta. Inshallah ni argatta isuma dalagaan maddiin barbaadadhu. Amma dalagaa abdee dalagaan barbaadadheetti qorakkoo dhaabeete. Dalagaa wayyaa rabbi si'aayin. Akkasitti inshallah. Akkameeti sila amma nagama qabdaame? Nagaa qaba. Bara siyaadeetumaan dhufe malee dalagaanis iriftii gabbee jira malee Dalagaa biraan ta'urree? hin xumurree amma bar siyaadeetumaan kaa dhufe malee yeruma sa'aatii boqonnaati jaggeefin jidduun dhufee silaala jee malee sa'aatii dalagaan hin dhumanne. Dalagaan hin dhumanne? Hin dhumanne dalagaan. Rabbi si alaaffisaa homaa iyyaati. Otuun hin taane tan rabbiin irraa jijjiiru. Maal si bootetti nu? Booda telefoonuma tana nu rakkadheen telefoonuma tana sun irraa jijjiirtee waan birallee qabdu. Barta nafaadha silaa malaa si jijjiiree talaal akkana harkaan akkan godhan sanumtaan si bituu fedha. Silaa akkanaal maallaqa qabaadde. Tanaa miti guddoon si bitaa wayi tana qofaasa dahaba eegaan asirraa sikkaan akka jalaatti ilaal kaasitti hidhatan sanumtaan si bituu fedha. Dalaguma tanaan nu dallane. Warqii moo? Wayi atiin kun bar yaan mana tina yaaddu kunuu sulaalaa godhuu baattee leenatti warqiidha. Atuutu nageetta atuu warqii kiyya. Naa godhullee baattoo yaanni keetu nagaa. Yoo siif hin goone eenyuuf hin godha? Rabbummaan qabeenya natti haa kan ulaal asirraa kaasee gachittiin suufisa daabuma sanuu. Naa jettee yaaddeen inshaallah rabbiin gaaf tokko qabeenya nama sii kenna. Onneen ta'e waa qulqulluu taateef jecha. Namuma akka keetii kana na yaadu eessuma harkadha. Atiitun bar atuu naaf warqiidhaa bar. Hiyyummaatu kana nurra ciise malee si warqii si caaltuun harkadhu. Afaan kee kun bar daa'ima. Ati dhagartu malee haasofni ati haasoftu gorora akkuma daa'imaa kanatti keessaa. Gororri keedhamaa sirba jedhu si affeere. Galatoomaa bitiitis. Atoo deematti ijaa galatoo. Abeebtiiti ijaa amma sa'aatiin dalagaarree naggeesseeti. Deemeetiin dhufaa wanni abaalaa haajamtu jirti. Homaan ajaa'uma iyyaati. Ayyaa akkasii amma dalagattiin deebi'aati. Nageetti naa ta'e. Shafata tanara bila jijjiirika. Kana jijjiiru.
Salaamaleykum. Waalaikum salaam. Biki. Dhufe. Taa'e. Bagara gaan dhufte. Taa'e. Taa'e. Akkam dalagaan bareeduudha. Sitti tolaan jiru. Dalagaa san jibbeetiin jira maal naa taatee miti. Maal siin taane? Oo sun dalagaadhaa mudhii na qotte. Wayii dalagaa ulfaatti hojjetaa jirta. Ulii ittuun deebu chumatti rabbi nan deebisanii. Sama biraa rabbi na haa baasu malee sirri ittuun deebu. Riskuma biraa rabbummaan ni danda'anu haa baasu. Dalagaa biraan arganne. Gaafa ijoollee saahibban keeti. Eegaan asiisi biraa bee shaffaataa mooppi waan akkana godhan san gizmanne boqonnaa bahu ittiin deebi'a sanuma jijjiirama keenyaas takka hin galle dalagaan shaffaataa tun faayiduma takka illee nu hin qabdu umrii nu fixuu malee as keessatti. Akkam taanaree biyya keenya jiraanne rakkoo hin jirtu akkanatti. Mee akkam jettaati? Illee dalagaa kana yeroo meeqa mokkora ilaale dandeen dalaguun dhukkuba. Akkuma beektu sana yoo mana arabaa dhaqee dalagaa eegale akkana iyyisiisaa ijjina nyaattina keessaa hin baane beeka. Sanni beekaati duraanis anumaas si dhorkee akka dalagaa mana arabaan daleene. Anis wallee ija santu na seene hin beekne gaati jettana dalaga mana jibbisiisaa shaffaataa tana khayrumaaf yaa. Khayrumaaf yaa ati dalagaa ulfaattu waan dalagaa dadhabde. Maa jaratti ichi na daleessifti saniinis wallollee dhufne. Ullichittuu waan deebu nutti hin fakkaatu hin deebu mafirraa yookaan karaa huduudaa kana cakutee bineentii ichi naqansan san dalagu malee hin taane nama. Maal dalagi maal jettee? Maaliin godhadhee dalagaa dhabe amma sanumaan na baasa yookaan olii koteetiin gaara kanatti du'a malee. Maal gaara kana deemnaan yookaan gaafa torbaanii takki jaarsi kee hidhamee takki du'ee waan akkanaa kana dhaga'uudhaan tora birraa kunoo gaafa kan namni kun du'ee kun hidhamee ebaluu miilli citee ebaluu kareen xiitiin dhaanii kaan saaruufni bakka takkatti bu'ee ajjeesaa jira gaara kanatti maallaqa guddaa fedhisa argite mee warri ashiisha dalaguun tokkichuu maan jijjiirame siigatti jiraataa jira fi maallaqni isaan argatan guddaa barakaa hin qabdu wanni haraama wanni kun waan haala fi namaalleef rabbileef hin tolle waan akkanaa kana dalaguu irra an waan an qabu fudhuu gurguradhu kopheellee taatu ofii gurguradhu suuqii xiqqoo takka kopheellee as keessatti barattee gurgurachuu si wayya malee nama dhagartu dhageettu namni kun akkamitti dhumaa jira gaara kana keessa hidhamanii iddimeelikki achitti akka hin taane ta'aa jira namni akkuma beeksisanii obboleessi kiyyaa yoo achitti gaara kanarra dhaanee harka qullaa biyya galee du'aa fi jiruu jidduu jira ol ka'ee akka namaa deemee dalagachuu hin danda'u miilli irra hin jiru namatu iyyuu achitti tajaajila namni isa ifatee amma osoo du'eefuu akkasitti irra wayyeedhanii isaanuu rakkataa jira ati immoo osoo kana dhageettu gaaratti deemu dubbata kana dhageetta bibi kee. Laaftaa qabadhuuti laaftuuti kana fudhu gurguri waan tokko tokko ittiin suuqa wayii ilaalladhu. An kana siif hin biteeti. Naa bitullee homaa rakkoo hin qabu. Anatu sii kenneemi. Maaltu sirra naa jira maal kanatu sirra naa jira homaa rakkoo hin qabu fuudhiti. Hundi isaatu kun gurguri. Yooma kiraa mana suuqii kopheellee si dandeette. Mana kiraa kophee itti gurgurtu jechuudha. Fidiiti kopheellee waa xiqqoollee taatuun agartee fiddee waanuma xixiqqoo tan haga jalqabaa kana bismillaa jettee eegalte rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu danda'a. Maaliif waan haraami miti waan halaala waan ta'eefu kana gurguradhuuti. Deemina sii kenne. Dhugaa keetii. Asumatti dalagataa. Bismillaa jedhee eegali. Haqumaan haqa namaa ifirraa eegaa haqa namaa akkasitti hin seennetti kanumaan rabbiin barakaa keessa sii kaa'uu danda'a. Rabbii waan hundaa irratti waan haqaa waan barbaadu jechuudha. Yoo ati haqaan dalagatte rabbiillee yeroo gabaabaa keessa sii jijjiiruu danda'a. Kanumaan guddattuu dandeetta yoo rabbi irraa taate. Yoo rabbi irraa ta'e immoo ashiisha dalageefillee hin guddattu saniif jecha dhabdellee fumaan taate. Hayyee gaabbareeduutti jeggalatoomi gorsa. Bareeda naa kannite inshaa Allah abdiin hin qaba bakka akka geenyullee abdiin qaba bismillah akkuma naan jette sanittiin bismillah jee eegala amma deemeetiin ka gurguree arrumaan tana dalagaa ittiin eegala. Dalagaa ittiin eegale. Akkasumatti akkumaan siin jeesanitti gaafa bakka geenyu waan siin jeesanillee kana 5-6 godhee bakka isaa sii buusuu qaba. إن شاء الله يا رب جل. أكاسي.
Sarra maaluma taatee magaalaan tun. Oo magaalaan hin taane sarra maalumoo. Nam tokko illee dhufuusa. Dachiin hattuu malee ilmaan jirtu magaalaa nurratti godhanii. Waa hattuu malee gidduu kenna waa dhiisan. yaa rabbi gaa riskii fiti haadha ganama kanaan maaluma sana. Hello. Salam alaikum. Aku memang biddewan harawan tasbir men. Maal beektat sandali moo kopheessitini moo waan beektu sii mattaga. Sandalas ilman berbeda amma kamu cama udah itu udah lalu tapi kuturi yang gal. Sedemi sekarang. Maal yoo gisee silaalan xiqqaa fakkaata dilli quxurii tanaa maali? 738 jaa. Aku fiti khati kamu fi abba bekan. Aku ati dukkan gurguru dem temu malik ka cama ka batu afurtamo sinjel afurtam naken ni tanala afurtami shanjel afurtami shan naken. Sanin dadhabneeti bargi jeensi fite akkanarra guddeettee nan dadhabsiifne. Cama isa daun. Ta Itoophiyaati. Ethiopian berban kan udah Oromia berban. Oromia angkat tuh. Ta Oromiyaa amma noo mishamneeti. Takkuma bar Oromiyaan sunu Itoophiyaadha. Mesra wan itu gurguru mega. Aman hari malam. Terakhir aja rumah. Riyaala dhibba biti riyaala dhibba. Fiti kau sana space. Banat. Banat. Ah, dulu mati ya kembali kami kali banat. Maal edere waan biraa feetu jira. Deemsa egaa raba. Tanaaf maamila ta'innaaf yaa'oo karaa qeerrisi haa ta'u. Nuti nama kalau tiga hari nama kalau. warra ganamaani qorraa qabu ganama namni kunis ganama maal qorratan amma ganama qorratan haa isaa dhufa namni silaa hundoofu ganama kanaan sa ganama kana abbaa namni maa rafoo dhiirti baan ganamaan kaateen dhuftu dhalaa faadhaa waan bibbitanii jaartiidha khayri dhiira ganama raftu tanallee biddeena ni qabnaa waamta ni qabnaa mee maa qabna malli waan Hai. maal ajabtu Waan akka barbaree buna shiinii kana waa hedduu bituu dhufe. awwatin maa mila cimaadha mee waan biraati maal si dabala waa hedduu qabna nuti barbaree gosa lama qabna bunaas gosa lama faa jira laal harar jimmaa waan Itoophiyaa jiru hunda ni qabna waysan qofaa ijabanaallee jira Aboo mee jamanaa sana naa baasi mee jamanaa illee ni fedha. Kuno. Kamtu bareeda mee. Jamanaa. jabanaa kana waan biraati maal si dabala Akkamiin jamanaan qabu? jabanaan ka biyyatti tolfame harkaan Ay sagaleen qabu. hawa kun baran biitirii miti bar ijabanaadha maal ta'a Ay jabanaa Itoophiyaa irraa dhufe an sagalee qabaatan beekaa bar. kana shammarree teenya tolchu shammarree teenya ta biyyatti tolchu Akka biyyatti tolfame. Garuu bishaan yootti naqeen jabu. Abboleessa kiyya maal taate kun hojii gartaamaa ijji sin gartu mee waan nagee qabu mee laalla nagee qaba maal ta'e Bari waan akkatti ilaalee bituuf jaartiin booda akka nana riineef manaaf bari. Booda immoo jaartii yoo manaa naa riite bakka itti galu waan hin qabneef. Mee shiin illee ni qabda. ni jira buna laal hareera buna waa hunda Oo qabinee qaba. Kana nin qaba basi yeroo biraa bita kanuma naa kenna. waan biraatu maal ajjamu maa rakkina qabu Barbareen ni jiraamti? barbareen inni jire Barbareen? barbareen Aboo gaa barbareen kan eessaati mee? barbareen kunis kanuma biyya teenyaati Hin urgaa'u gaa? Haa? urgaa isii ati wallee dibka kaasi jira hatti urgaa isii cina asitti harkaa jiraan
Ana moo? Diif qafa as jira qabbanaa siree. Awoo gaa iddaa jette egaa haa taatu. Egaa maal egaa nama keenya inuma irraa binna haa dalagatu. Waan biraatu maal beeku? Waa biraa. Egaa dammi fa'i ni jira? Daa'imni moo? Daa'imni gosa meeqa jira laal? Itoophiyaa jira, Turkii jira, meediin sukkaraa hundaa jira. Meediin sukkaraa fa'aa qabna nuti. Meediin sukkaraa. Meedii sukkaaraa? Maal waan meedii sukkaaraa hin barbaannu gaa nuti meedii sukkaaraa bari. Maatti goone sukkaara manaa qabna guutuun eeggadda bitee sukkaaraa mana. Cinaa deematti goone cinaa sukkara goona irra shara keessa. Laaga kanis Asli feenaanis bad ni jira. akka sukkaara cinaa qabu siin jenne damma asdii sanan fedhe damma asdii sanan Asli feenaan ka ni jira cufti. Ilaal meedi in sukkara rakkisa. Kana beenaan asli Itoophiyaa dhufa kun immoo Turkiidha. Turkiyaa. Silaa qammasee osoo ilaale akkam. Qammasanii ilaaluu hin ta'u hashagamee dhufaa bara. Hawaati waan nama bitatu natti fakkaatu qabu. Nama bitatu. Ambar waan gabaa kana borullee deebi'ee bita kanallee bitee kaanillee kan hafe bor deebi'ee qammasee ilaale xiqquma ishiillee hin ta'u. Hin ta'u waan hashagamee dhufe akkamitti arrabaan tuquu hin ta'u. Ayyee gaa yoo damma asli sana ta'uu baate borummoon deebi'ee kisaaraan sirraa galchi gaa waa hundaaf. Si meetiin si gurguraa jira. Rakkisa feetu meetiin sukkar. meediin Itoophiyaa. Ayyee gaa Asli. jennaan galchi gaa ayyee. Asli feetamu ati immoo Ay asliin fedhan. Asli fedhan. Awoo gaamtaan asli. Ayyee gatiin isaa meeqa? Gatiin isaa riyaala 100 fi biri 50 suudii kun. Riyaala 100. 50 suudii. Riyaala 100 suudii. Riyaala 100 fi 50 suudii. 50. Hin qabdu. Ayyee gaa meeqni ilaala gaa. Awoo gaa waan sii kenne numa fudhatta gaa. Ni fudhannaa fi diitti gootee naan. Kanaaf immoo bor kanaaf egaa bor sii fida waa hedduun bitee jira Kun laata. dhibbaa bar. Waa hedduu bitee jira bor fida kanaaf. Hin ta'u riyaala 50 ta'u. Aboo gaa ta'i gaa aboo maal nuti maamilaa miti maal taate. Isoo bar bakka biraatti dhaqe dukkaana waan keessa jiru guutuu fudhee deemaa bar. An sin naa jaalatee dhufe bar. Hin ta'u laala makka gootu sibiin anaa kana gabaabaa si kana laala. Kana fudhadhu jiru. Kana boruma ganama gisee silaa maallaqa biddisan fittee dhuftee fudhatu. Koy kan hin jedhu. Kun meeqa? Kuni riyaala 80. Bakka Kanuma fudhadhu. aboo gaa jaartis na ergee bare waan jaartii kana fardi. Waan jaartii kanatu gaa. Ayyee akkana goona. Kana gabaabaa jechuutu maraqaa dhufa isaati yaa. Ayyee deebiin qabu. Abbaa dhimmaati. Deebii hin qabu. Deebii moo? Deebii kana si deebii riyaala 20tu siif hafe 20 san baru kana itti dabaltee fudhattu. Jetteere. Amanamna maaliif waan mana kana qabnuuf nu amanta. Anammaa yoo tina biraa qotte sin amanu jechuudha. Maali gaa. Aywa. Aboo warri dukkaanaan kun rakkoo qabdan bara yeroo tokko. Ofuma jaallatte. Jaalatu dirqama laata. Maallaqa fi jaallatten gurguruu si jaallatte. Ayyee gaa. Jawaatu. Sinarii jaartii eeggatu. Alhamdulillah egaa telefoona duraalee sanii jalataa miti qosan. Waan takka dalaguuti iddoo akkasiin na rakkisaa turte. Akkuma asiin jedhe yoo rabbi sabbartee dhaqaan dalaguutiin jijjiiramte hin jedhee jijjiiramtee miira alhamdulillah egaa caalaa maal feeti. Dubbattu. Maal egaa maallaqa argattee telefoona guddaa kanallee bitatte. Ana irraanfattee telefoona malee bara biiftii xiyya bareeduutiin aan jechuu dhiifte maal garuu maal jijjiire. Samaan irraa calleen jenne tam. Haala laalaa jirra. Samaaluma taate namatti hin tun. Dullummaa si jiraaf akkana kaakistaamiin. Maaliif qanyeessa maaltu nu dulloom si dulloome osoo namni dulloome jaalatu wayi dullooma. Jammarta kanaafuu namati. Maallaqa argannaan akkana jijjiiramte duraan habiibti xiyyataa manumaa dullatti jechuu eegalte duraan habiibti xiyyataa namitti xiyyattaati. Hai maallaqa kana maallaqni kun dhimma nama jijjiira silaa gisa san argatu baannee akkuma duraan jiran nuti jiraannee jaalaluma ta'e jaalaloo qabaachurra wayyaa maallaqa qabaachurra jedhama. Duraan yaadatta afaan kee bar gororra kee dammaa dura. Duraan siitu na farfalaa maallaqa argachuudha beekamu.
Egaati falfala san dhaabde argachuu jalqabee bar maallaquma sanuu. Hin dagattee waan gaafsanii gaafa maallaqa argadhe warqii matarraa haga miilatti si useettee amma tamma guyyaa sanarraa fuutee deebisuu dadhabde. Eegalta gaa qayyisuu na dhagaye waa siif hima. Ati tundulloomte jaartii biraa na feesisa xiqqoo. Maal jette? Xiqqishuu si feesaa jaalmaatu? Dhugaaf dubbataa artame qoosuu jirta? Dhageessa gaa dhugaa dubbachuu kiyya ni beekta duraanuu. Waan akkana na biratti hin dalaga waan akkanaa kana fedhu waan akkanaa gurruma kiyyattuu dhagahuun fedhu waan akkanaa na biratti hin dubbati. Jaalattus jibbituus an fuudhuu kiyya hin dhiisu. Dura waa'ee fuudhaan dubbattu irra maaltu fuudha si yaadachiise maa maallaqa arganaa akkana jijjiiramte? Dhugaa dhagaa maallaqa argannaan hanga afuriituu fuudhuu ni dandeenya. Angara kiyyan irratti hima fuune. Dinnaan itti dhiiftaa? Maal jechuu gadi maal jechaa jirtaa? Yoo feete na foosista yoo didde na hiita. Kanu hundaa jijjiiramtee na jibbite? Jibbaa odoon taheen hayyamuma si gaafadhee bar. Osoo ka dhugaan na jaalatu taate anarratti fuudhuu yaaddu. Barra ansi jibbee jeetii miti. Tanuma biraa na feesiste malee. Odoo si jibbee hidhaadhe ta biraa fuudheetiin ilmoo dhalchee ilmoo san si garsiisa. Hayi maallaqa. Ilmaa maallaqa arganaa akkan na jijjiiramte in fuuta. Akka ati fuutu lallaa himne. Ni agarraa yoo ati fuute. Anaaf himcattiin ati fuutu. Mana kana keessa waliin himu jira. Jiraachuu baattu ni deemta kaa.